sarra jiraata. Tiksee gaarii ta'uudhaaf namni tokko Yesuus irraa baratee bartuu Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'ee Yesuus irraatii fakkeenyummaa gaarii fudhachuutu sarra jiraata jechuudha. Sababni isaa Yesuus ofii isaatii tiksee gaarii kana afaanumaan ofiin jedhee darbe miti. Hojiidhaan agarsiise tiksee gaarii ta'uusaa jechuudha. Tiksee dhugaa kan hin taane bitamee kan eegu jedha. Bitamee kan eegu tiksee dhugaa kan hin taane yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu dhiiseetu baqata. Tiksee isa kamidha inni dhiisee baqatu? Isa dhugaa hin taane tiksee sobaa jechuudha. Torbanarraa waa'ee tiksee dhugaaf tiksee sobaa ilaalleera. Geggeessummaa dhugaan maa inni kan jedhu gara qabxii 18 kan ta'uun kennee ture torbanarraa jechuudha. Faallaa geggeessummaa dhugaa immoo geggeessummaa sobaatu jira. Faallaa tiksee dhugaa tiksee sobaatu jira. Faallaa raajii dhugaa raajii sobaatu jira. Faallaa amanaa dhugaa amanaa sobaatu jira. Bitamee kan eegu hoolonni kan isaa kan hin taane hoolotatti yeeyyiin dhufuusaa yommuu argu itti dhiiseetu baqataa. Tiksee inni dhugaan garuu hoolotaaf lubbuu isaa laataa. Wareegama gaafata jechuudha. Amma tiksee dhugaa ta'uuni wareegama gaafata. Hoolotaaf lubbuu isaa laataa. Yeroo jalqabaa waa'ee Daawitis ni kaaseen ture. Daawit tiksee amanamaa akka ta'e, tiksee gaarii akka ta'e, tiksee jabaa akka ta'e waliin ilaallee turre. Yeroo hoolotatti Amaaketitti dhufu Amaaketaa wajjiniin wallaansoo wal qabeetu hoolota isaa harkaa baafataa ture. Tiksee gaariidha jechuudha. Tiksee gaariidha. Tiksee bu'aadhaaf jedhee adeemu miti. Tiksee faayidaa argachuudhaaf jedhee adeemu miti. Tiksee beekamtii barbaadee adeemu miti. Ana tiksee gaariin immoo lubbuusaa hoolotaaf laataa. Yesuusii tiksummaa gaarii kana bira darbee hoolota koo nan beekaa, hoolonni koos immoo na beeku. Tikseen qaamota isa jala jiran warroota tiksu sanaa beekuutu sarra jiraata. Amma yeroo tokko amma tiksitoonni yookaan geggeessitoonni namoota maqaadhaan kan hin beekne fa'aa jiru. Miseensa isaanii maqaadhaan kan hin beekne. Gurbaa jedhanii waamu, intalaa jedhanii fa'aa waamu. Maqaadhaan hin beekan adda baasanii. Mee maqaan kee eenyu jedhuun ganaa yeroo dheeraa waggaa dheeraa waldaa tokko keessa waliin jiraataniitu ganaa maqaa fa'aa gaafatu. Ganaa bilbila kee mee hin qabuun fa'aa jedha ganaa waggaa meeqa taa'ee jechuudha. Waanuma ajaa'ibaati. Geggeessaa ture waldaa sana keessatti itti gaafatamaadha yookaan geggeessummaarra jira yookaan geggeessummaarra jirti. Garuu namoota geggeessan sana maqaadhaan kan hin beekne guute fuulumaan beeku bakka fuulaan iyyuu immoo hin beekan warri kaan immoo. Keessumaa amma warroonni miseensi isaanii baay'ee ta'ee fuulaanuu hin beekani. Ati waldaa keenyaa ifaa hin beekani fuulaan iyyuu. Fuulaanuu hin beekani jechuudha. Maqaadhaan beekuu dhiisaati fuulaanuu hin beekani baay'een isaanii. Meeqan keessantu geggeessitoota taatanii miseensota geggeessitanii meeqan keessantu maqaadhaan beeku. Meeqan keessatu adireesii isaanii beeka. Kaan immoo mana galmaa isaanii illee hin beekan. Manni isaa eessaa laata jedhu ganaa yoo rakkinni tokkotti dhufeeti ganaa wal qoratu. Waggaa meeqa waliin jiraatanii lafatti galan adireesiidhuma waliillee hin beekan. Geggeessaadha immoo hin geggeessaa adireesii qaama isa geggeessu sanaa garuu hin qabu hin beeku. Eessa akka inni jiraatu hin beeku. Namicha tokkotu namicha iyyuu miti gaannoo dargaggeessadha. Waldaadhaa erga ba'eetii tureera. Waldaama keenya ishee amman keessa jiru kana jechuudha. Akkaataa inni itti waldaadhaa ba'e qaama tokkotu waldaa cabsee ba'eennaanii qaama sana duukaatii ba'e jennee dhiisne nu akka keenyattan akka kootti akkasittan fudhadhee inni achis hin jiru asis hin jiru.
Nu biras hin jiru, achis hin jiru. Lakkaanni manatti galee dhuma taa'e. Achis hin nanne. Nu birattis hin hafne. Manatti galee dhuma taa'e inni callise. Sana booddee waggaa tokko taa'eetanii mana jiraachuu isaa dhaga'een bilbileef. Gaafan bilbileefii jedhu maal abbee harreessaa na yaadatteetii naan jedhe. Maali gaanoo dhugaa erga gaafa isin waldaadhaa baataniiti waldaan gargar cabeeti waldaa isa cabee ba'e sana duukaa baatee deemteessee noo akkati mana jirtu reefuun bareen jedheen. Isuma sirrii isaadha immoo maaliif nama waldaa biraa keessa jiru yoo itti dawwaltee maal jetteesi biyya kanatti egaa bakka garaagaraatti waldaa baqaa kana keessatti baay'ee isaa namoonni amantoota wal jalaa babbaluun illee amala akkasii qabu. Dhugaan isiniin jedha hin qabnu amala akkasii. Amala namoota babbaluu maal jechuu sanaa no. As kottuu nu biratu gaariidha. Maal inni sunoo? Warri sun immoo quraana lallabu moo? Isaanis oo macaafuu qulqulluu lallabu. Nu biratu gaariidha. Kan keenya gaariidha. As kottu haati mimmixaa kanuma kootu gubaa itti hidhani. Amala akkasii sanan qaba. Ergasii booddee anoo isaan duukaa baate bakka maal achittis waaqeffataadhuma jirta deeman si dhiise kaan jedheen. Lakkeen ergan gaafa wanti sun uumameeti iyyuu manuma koottan galee taa'eedha. Maarree amman deebitu waldaatti ennaan maalan deebi'a kana booddeen deebi'oonii naan jedhe. Maal akka waldaatti deebi'ee ennaanii anamma dhaqee dhaqiyyuu na gochaa hin jiru bakka mana taa'uu nama leeffadhe anamma. Ilaala amma gidduutti hoolonni bakka meeqaan meeqatti babbaddee jirti. Kana jechuun hordoffiin gaariin hin jiru yoo ta'e wal to'achuu, wal hordofuu, wal gaafachuu maalirra akka jiran eessa akkamitti akka jiran waliin beekan taanaanii inni kun asii achi jirtidha, inni kun asii achi jirtidha. Keessumaa namoonni waldaa gidduu deddeemanii baay'ee miidhamu. Warri waldaa gidduu deddeemtanii gidduun deeminaati. Miseensummaa keessan iddooma tokko gad dhaabbadhaati achitti waan isinirraa barbaadamu ofirraa waan waldaan isinirraa barbaaddu jira mitiire waanuma isheen fidaa isiniin jettu dirqama keessan baadhaati lafoo jirtan dhaabadhaa gidduun deeminaa hin irraanfatamtu gidduutti. Inni asii geggeessus inni achi geggeessus irra akkata yeroo akkasii kanaa jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 11 nama dubbise kanarratti maal jedhaa? Hoolota isaa hin tiksaa, hoolon ilmoolee harka isaatiin walitti sassaabaa'edha. Kunuunsa gaarii godhaaf jechuudha. Ilmoolee maal godhaa? Harka isaatiin walitti sassaaba, hin kunuunsaa jechuudha. Hin kunuunsa jechuudha. Hin kunuunsa. Harka isaatiin walitti isaan sassaaba argadhee booddee ergasii booddee immoo maal godhaa? Kaasuutti isaaniin baataa'edha. Haadhotii hoolotaa warra hoosisan suuta jedheetu oofa'edha. Argitu akkaataatti tikseen warra tiksu sana kunuunsu. Gooftaan nu haa gargaaru, ayyaanni isaa nuuf haa baay'atu. Kallattiidhaan guyyaa har'aa tooftaalee geggeessummaa kan jedhuun 5 tokkoon isinitti himaa. 5 keessaatii 3 amalumaa geggeessummaa keessatti kan argamu garuu kan nama hin fayyadne, 2 immoo amala geggeessummaa keessatti kan argamu baay'ee bu'a qabeessa kan ta'edha. Tooftaalee geggeessummaa. Tooftaa geggeessummaa. Tooftaan geggeessummaa kun inni jalqabaa otookiraatik jedhama. Otookiraatik. Otookiraatik jechuun yaada ani qabadhe irraa hin socho'u. Yaada ani qabadhe irraa hin socho'u. Murtoo koos hin kaasu. Kan dhufutu dhufa malee yaada eenyuyyuu hin fudhadhu jechuudha. Otookiraatikii. Jiru geggeessitoonni amala akkasii qaban jiru jechuudha. Irra deebi'a. Otookiraatik. Yaada ani qabadhe irraa hin socho'u. Yaada ani qabadhe irraa hin socho'u. Murtoo koos immoo hin kaasu akkamutu ta'eeyyuu.
Kan nufutu dhufa malee yaada nama tokko immoo hin fudhadhu jedhu. Namoonni akkasii jiru ollaa keessan. Namoonni akkasii jiru naannoo keessan. Namoonni akkasii jiru waldaa keessan keessa lakki simbirallee hin jirani maal? Simbirammaa nagaadha. Namoota amala akkasii qabantu jiru jedha. Tooftaa geggeessummaa keessatti. Yaadan qabadhe irraa hin socho'u bakka. Akkamiyyuutu ta'e. Murtoo koos immoo waan an murteesse murtoon qabadhee jiru gadi hin gadhiisu. Yaada nama tokko iyyuu immoo eenyuun iyyuu hin fudhadhu. Warra yaada namaa fudhachuu hin barbaanne, warra yaaduma isaanii duwwaa fuudhanii namarratti fe'an, warra yaaduma isaanii duwwaa fuudhanii namarra kaa'an, warra ilaalchuma isaanii qofa fuudhanii namatti fe'an namoota akkasiitu jiru. Murtoon akkasii kun murtoo Meedonii Faares isa jedhamu sana fakkaata. Seera Meedonii Faares keessatti seerri kaa'ame tokko hin jijjiiramu, hin haqamu. Maaliyyuu yoo ta'e maal seerri Meedonii Faares akka seera isaatti hin haqamu. Amala akkasii namoonni qabanii tokko maatii isaaniillee ni diigu. Lama waldaallee ni diigu. Sadii biyyallee ni diigu. Ofii isaatiif illee bu'aa hin qabani namoonni akkasii. Namoota nama hin fudhanne, namoota nama hin dhageenye, namoota yaada isaanii qofaa si baachisuu barbaadan namoota akkasiitu jiraayedha. Warra akkasii geggeessummaa keessatti baay'ee balaa guddaadha kan isaan geessisan. Diigumsa guddaadha kan isaan fidan. Lammaffaa Diimokiraatik warri jedhaman kunis obboleessuma otokiraatikiiti. Maal jechuudha? Waan barbaanne gochuudhaaf mirga keenyaa jedhu. Dr. Biilii Giraamtuu qo'annaa kana baasee kan saarraadha kanan fuudhanii waan barbaanne gochuudhaaf mirga keenyaa. Waan barbaanne gochuudhaaf mirga keenya. Waan barbaanne raawwachuudhaaf mirga keenya. Akka barbaannetti waan barbaanne murteessuun, waan barbaanne kaasuun, yeroo barbaannetti waan barbaanne gochuun mirga keenya sin ilaallatu warra jedhan. Ati taayiidhuma ameen jedhii. Ati afaanuma kee qabadhuuti taayii. Sin galchu sin ilaallatu. Mirga keenyadha waan barbaanne hojjechuuni. Mirga keenyadha akka barbaannetti waan barbaanne murteessuuni. Warra jedhantu jiraayedha. Namoonni akkasiis geggeessummaa keessatti baay'ee miidhaa guddaadha kan isaan geessisan. Baay'ee rakkina guddaadha kan isaan fidan. Namoota nama hin dhageenyedha namoonni akkasii. Namoota yaada namaa hin fudhannedha. Namoota yaaduma isaanii qofa sitti fe'anii yaada keemmoo sirraa fudhachuu warra hin barbaanne namoonni akkasii rakkina guddaadha jechuudha kan isaan geessisan baroota keessatti. Akkas taanaan ammaa mirga keenyadhanii waan barbaadan godhu, mirga keenyadhanii waan barbaadan murteessu, mirga keenyadhaniitu seera haala si adabu yoo barbaadanii, mirga keenyadhanii si ari'u yoo barbaadanii, mirga keenyadhanii si haqu yoo barbaadanii, mirga keenyadhanii matii akka naggaadeedhaa olii gadi si oofuu jechuudha. Yoo gaafattee mirga keenyaa siin jiru. Maaliif kun ta'ee yoo ittiin jettee mirga keenya akka barbaannetti hojjechuun siin jiru. Sila takkaa filatamne irraa akka barbaanne gochuun immoo mirga keenyaa. Bara keessatti geggeessitoonni rakkisoon akkasii darbanii ni jiru. Sadaffaa diktootooriyaal jechuun immoo inni kunis obboleessummaa warra lamaan sanaati. Wanta fedhe yoo ta'e iyyuu anumatu murteessa warra jedhanidha.
wanta hojjetamuu qabu akkamitti akka hojjetamus eenyuun iyyuu hin galchu, eenyuunis immoo hin ilaallatu warra jedhan. Diktootoriyaalii wanta fedhe yoo ta'e iyyuu anumatu murteessaa, anumatu murteessaa. Wanta hojjetamuu qabu kamiin illee immoo ta'eennaanii eenyuun iyyuu hin galchu. Geggeessaan tokko tiimiidhaan jira yoo ta'e dursa tiimiidhaan mari'ata. Waan tiimiidhaan mari'ate sana immoo waan gara amantootaatti gadi bu'u yoo ta'e amantootatti gadi buusa. Waan amantootatti gadi bu'uu hin qabne yoo ta'e immoo tiimiidhumaan sananiiti irratti mari'atee waan irratti walii galee murteessa. Inni sun garuu akkas miti. Akkas miti. Yaaduma mataa isaatiin nama sin dhaga'u amma tokko tokko tiimiidhuma keessa ta'ee kan nama nageenyetu jira. Geggeessummaadhuma tiimiidhaan adeemamu kan akka jaarsolii keessatti keessumaa amma waldaan makaana Yesuus jaarsoliidhaan bultii. Jaarsolii biratti immoo lubni jira, namni hojii hafuuraa hojjetu wangeelaawwan jiraachuu danda'a. Warri kaan immoo paastiraaliidha. Isaan sana egaa tokko tokko isaanii keessa sesseenee tuttuqu bareedaas miti waan ta'eef. Walumaa galatti inni kun tiimiidhuma sana keessatti illee jechuudha yaada namaa kan hin fudhanne. Waanuma ani jedhe qofaatu ta'a. Waanuma ani murteesse duwwaatu galma ga'a. Wanta fedhe murteessuudhaaf immoo anumatu gahaadha. Anuu gochuu hin danda'a. Warra jedhanii. Amaloonni akkasii kun sadan baay'een isaanii warra miidhaa gurguddaa qabani. Arfaffaaf inni shanaffaan immoo wantoota baay'ee murteessaadha. Inni arfaffaan geggeessitoonni amala isa arfaffaa isa shanaffaa kana yoo qabaatanii baay'ee bu'a qabeessa guddaa ta'uu danda'u. Ofii isaaniitiif illee amantoota geggeessan sanallee bu'a qabeessa taasisuu danda'u. Inni arfaffaani servaanti liider jedhama. Servaanti liider. Servaanti liider jechuun geggeessaa fi tajaajilaa dhugaa kan ta'edha. Gadi of deebisuun kan hojjetudha. Servaanti liideriin geggeessaaf tajaajilaa dhugaa. Geggeessaa dhugaadhas tajaajilaa dhugaadhas. Amala isaa keessatti nama akkasii kana maaliin beektu? Gad of deebisa. Of hin mul'isu. Gad of deebisuudhaan beekama. Ofii miidhamee immoo warra kaaniif eebba ta'uu jaallata. Ofii isaatii miidhameetu warra kaaniif eebba ta'a. Servaanti liideriin. Anatu caalaa, anatu hundumaa beekas hin jedhu. Qorannoo kanas kan Dr. Bilii Giraam irraa kanan argaddeedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni akkasii waldaa keessa yoo jiraatan akkam eebbadha. Geggeessaa dhugaa, tajaajilaa dhugaa, gad of deebisuudhaan kan beekamu, ofii isaatii immoo miidhamee namoota kan biroodhaaf kan eebba ta'u. Phaawulos tajaajila isaa keessatti mana hidhaa keessa taa'etu namootaaf yaada. Yeroo jalqabaa dubbaddeera natti fakkaata. Ofii isaatii hidhameetu jiruuti amantootaaf yaada. Silaa nama hidhameef yaadama malee nama hidhameetu namaa yaada miti. Mee ilaalaa amala akkamiiti? Ayyaana akkamiiti? Ofii isaatii hammam yoo miidhame iyyuu miidhama namootaatiif of eeggata. Namootaaf eebbata. Utuu ofii isaatii miidhamu, utuu ofii isaatii jibbamu, utuu ofii isaatii arrabsamu, utuu ari'atamu, utuu wanti baay'een ta'uuti namootaaf eebba ta'uu filata. Gad of deebisuu immoo jaallata. Beekumsatuu qabu gad of deebisa. Waan hundumaa gochuutuu danda'u gad of deebisa. Isa xinnaa wajjinis isa guddaa wajjinis ta'eedhuma jiraata bakka. Namoonni tokko tokko ammaa harkayyuu isin qabatan isheedhanii harkuma isin qabatan duukaa fiiddee yoo dubbisuudhaaf kaatellee ol galagalaniitu siin jedhanii si biraa deemu.
akka warra pirezidaantota si'anaa kana jechuudha. Harka ushiin qabatu tokko ishee geggeessaa dhugaan garuu ofiisaatii gadi bu'ee ofiisaatii gadi jedhee gadi of deebisee namootaaf fakkeenya gaarii ta'a. Yes. Yesus gad of deebise. Utuu isaan waan barbaadan ittiin jedhanii ofiisaatii miidhamee immoo namoota sanaaf isaaniif yaadaa ture. Utuu isaan inni kun kanadha, cubbamaadha, maalidha, waa meeqatu isaan ittiin jedhanii utuu isaan maqaa meeqatti moggaasanii inni garuu isaaniif yaadarra darbe. Isxifaanos dhagaadhaan utuu waggaramuutii isaan sanaaf immoo yaada warra sattumaa jiran sanaaf yaa abbaa waan godhan hin beekan jaroonni kun isaaniif dhiisiidha. Ilaalaa ofiisaatiitu dhiigni irra dhangala'u utuu cafacafamuutuu rakkatuuti namootaaf yaada. Geggeessaan barcuma mijataa irra taa'ee namaaf yaada miti. Rakkina keessa taa'ee, dhiphina keessa taa'ee, muddama keessa taa'ee miidhama namootaatiif garaansaa cabaadha. Namootaaf eebba ta'uu barbaada. Namootaaf karaa ta'uu barbaada. Namootaaf daandii ta'uu barbaada. Servant leader. Amala akkasii kan qabdan Waaqayyo amala akkasiitiin kan isin buute eebbifamtaniittu. Eebbifamaa isiniin hin jiru, eebbifamtaniittu. Dhugaan isiniin jedha. Itti jabaadhaa kana caalaatti. Namoota tokko yoo argitanii baay'ee isaanii gad of deebisuu argitu. Baay'ee isaanii gad of buusuu argitu. Nama wallaalaa, nama ijoolleessi yoo arganii wallaalaa dhadhanii tuffatanii biraan darban. Sadarkaadhaan naman qoodan. Nama kamiifiyyuu ilaalcha gaarii qabu. Shanaffaan paaspaatiif jedhama. Paaspaatiif jechuun warra kaan hirmaachisuu kan danda'uu fi yaadaaf muuxannoo isaa namootaaf qoodee hojii tokkummaa kan hojjetudha. Paaspaatiif warra kaan hirmaachisuu kan danda'uuf yaadaa fi muuxannoo isaa immoo namootaaf qoodee hojii tokkummaatiif dhimma galgalaa ganama. Hojii tokkummaatiif yaada galgalaa ganama. Waldaan isheen gamaas, isheen gamanaas, isheen bitaas, isheen ollaanis kamiyyuu taanaan tokkummaatti akka jiraatamu tokkummaadhaaf dhimma. Har'amma namni waldaanuma tokko keessa taa'ee tokkummaa qabaayi. Jiraayi tokkummaan gama keessan jiraayi ijoollee. Isin bira jiraayi. Isin bira irraa afaa isaati fakkaata. Tokkummaa lallabna hin faarfanna. Hojiidhaan yoo ilaalle garuu hin jiru. Jaalala nuu kenneedha manam. Jaalala nuu kenneedha hin kadhaddoon Waaqayyoon. Maaliif hin kadhattu jettan? Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf kenneera. Hojiitti jijjiiruutu nurra jiraata. Piraaktis gochuutu nurra jiraata malee kennameera. Karaa Kiristoos Yesuus wanti hundumtuu nuuf kennameera saba. Wanti nuuf hin kennamne tokko illee hin jiru. Karaa Kiristoos Yesuus eebba fuuraatiin isa nu eebbiseef galanna ta'udha barreessaanii Phaawulos ergaa isaa keessatti yeroo dubbatu. Karaa Kiristoos Yesuus isa waan waaqarraatiin nu eebbiseef galanni haa ta'udha. Jaalalaan nu eebbiseera Waaqayyo karaa ilma isaa. Garuu itti jiraachaa jirraa, shaakalaa jirraa. Of shaakalsiisuun nurra jiraata bakka malee naaf kenni, naaf kenni, naaf kenni kennameera bakka of shaakalsiisi jireenya kee. Jireenya sana jiraachuudhaaf ofii kee shaakalsiisi. Namni tokko callisu. Amma waan akkasii kan amma Waaqayyo maal kennama takkaawwa kenneera. Tokkummaa nuu kenneedhu namoonni kennameeratti jiraachuu dadhaban malee waldaa keessatti ani kan Keefaa, ani kan Apholoos, ani kan Phaawulos, ani kan maaloodhanii wal qoodaa turanii warri Qorontos. Har'a hoo isinoo maal jettanii dhalaata? Isin asillee hin jiru dhiifama.
Singiddoollee hin jiru. Namoota kana dhagaan birallee hojiraatis egaa deebi'aa maal rakkoo qaba maal hin jiruu duwwaan immoo nun baasu. Hin jiruu qofaan nun baasu. Inni kun isa kana duukaa luuccaa, inni kun isa kana duukaa luuccaa, inni kun mucaa biyya kooti. Akkasiidha. Inni tokko Arabaa dhufe, inni tokko immoo inni tokko mucaa biyya keeti, inni tokko immoo Arabaa dhufe, moo biyya Faranjiitii dhufe. Eessaa dhufe inni immoo? Gamana bakka garaa garaatii namoonni irra wal qoodanii tiimii godhatanii jechuudha. Inni kun tiimii isa kana jala jira, inni kun tiimii isa kana jala jira, inni kun tiimii isa kana jala jira. Bakka meeqaan meeqatti wal qoqqoodanii waldaama tokko keessa taa'anii gargar wal cicciru. Waldaamti tokko ammatuu qorannee meeqa taati beektu 3 4 taati bara. Tokkodha garuu ammatuu ilaalanii garuu bakka 3 4tti qoodamtee jirti. Geggeessaa dhugaan kun egaa maal godhani? Geggeessaa dhugaan yookaan paaspaatiif kan jedhamu kuni warra kaan hirmaachisuudhaan jedha. Muuxannoo isaa namoota hirmaachisee yaada ofiisaatii qabu namootaaf qoodee tokkummaan akka jabaatuuf dhaloota tokkummaadhaaf kakaasaa. Hamattoota guute waldaa keessa. Hamattoota arraba lama lakkuu. As deemaa isa kana hamataa, achi deemaa isa kana hamataa. Gooftaan kanarraa bilisa nu haa baasu. Egaan tooftaawwan geggeessummaa 5 kana ilaalleerra. Inni biraan achuma jalatti geggeessaan tokko waan gurguddaa 2 immoo beekuu qaba. Waan gurguddaa 2 beekuu qofaa otoo hin taane fudhachuu qaba. Namoonni amma keessumaa biyya baqaa keessatti waldaa garaa garaa keessaa kan dhufetu walitti dhufa. Biyya akkasa waldaa biyyaa miti. Waldaa biyyaa amma Makaana Yesuus kan taate naannoodhuma tokkorra jirti. Namootuma sana jala jiranidha. Mulu wangeelis akkasuma hundumtuu jechuudha. Inni biyya baqaa garuu doktiriinii garaa garaa keessa kan jirantu walitti dhufa. Dhugaa moo soba ijoollee? Doktiriinii garaa garaa keessa kan jirantu walitti dhufa. Kanaafoo keessumaa namoonni dhaqanii bakka geggeessummaa seenan wantoota kana lamaan sirriitti hubachuun murteessaadha. Inni tokkoffaan dubbii Waaqayyoo irratti bu'uuramuu, dubbii Waaqayyoo giddu galeessa godhatee, dubbii Waaqayyootti nama bilchina qabu, dubbii Waaqayyoo nama beeku, macaafa qulqulluu irratti nama dubbii Waaqayyoo wajjiniin walii galu yookaan immoo dubbii Waaqayyoo irratti bilchina nama qabu. Sagalee Waaqayyoo kan dubbifatu. Akkasuma sagalee Waaqayyoo keessatti nama jireenya isaa kana eeggatu. Inni lammaffaaf inni baay'ee murteessaanii seera waldaa kiristaanaa ittiin bultu tokko kan beekuu fi beekee immoo kan itti amanee fudhatu. Seera waldaan kiristaanaa ittiin geggeeffamtu tokko beekee itti amanee immoo kan fudhatu. Beekee itti amanee kan fudhatu. Seera waldaa sanaa hin beekne yoo ta'e, utuu seera waldaa sanaa hin beekiin dhaqee namni tokko geggeessaa yoo ta'e, iddoo sana taa'ee dhaqeetu ganaa waa meeqaa rakkina kaasa. Inni jalqabaa namni tokko dura gadi taa'ee seera waldaa sanaa baruu qaba. Waldaan kun akkamitti geggeeffamti? Ilaalee erga jedhee booddee naa ta'a moo naan ta'u jedhee erga ofitti fudhatee booddee erga itti amanee booddee seera waldaan sun ittiin bultu hundumaa erga amanee fudhatee booddeeti yoo gara geggeessummaatti dhufe rakkoon qabu yaada. Lubni immoo na caalaa beeku dhumarratti waan jedhannuun jechuu danda'u.
Seera waldaa sanaa hin fudhanne taanaan garuu seera waldaa sanaatti namanne taanaan garuu namoota akkasii dhaqanii bakka geggeessummaatti baasuuni mushkilaa guddaadha. Rakkoo guddaadha jechuudha. Warroonni mushkilaa kana hin beekne tarii yoo jiraatan hin beekne. Rakkoo guddaadha. Isaan kun waan bu'uuraati. Namoonni yeroo tokko tokko waanuma namni lallabeefiti geggeessaa godhanii nama filatu. Waanuma namni afaan toleedhuma iddoo aarsaa irraatii dudubbateefiti geggeessaa godhanii filatu. Waanuma namni sun iddoo aarsaa irraatii halleeluyaa kana kutee gadhiiseef afaan haaraa kana fuudhee haasa'eef raajii dubbateef nama waaqayyooti kan immoo filachuu qabna. No, namni lallabeef geggeessaa ta'as miti. Tajaajileefis miti. Dur biyyatti yeroo geggeessitoota filan nan argaa. Maal jedhu namoota irra caalaa namoota bilchina qaban namoota goroora liqimsaniif. Namoota goroora liqimsaniif. Namni dargaggeessa akka koo kun amma jaarsolii waldaatti iyyuu hin filamu amma biyyatti. Maaleessa. Injiru jechuudha akka salphaatti ilaalanii bilchina nama sanaa ilaalanii gara geggeessummaatti dhufu. Biyya baqaa keessatti garuu akka isa biyyaa sanatti guuttannachuunis in ulfaata. Haa ta'uyyuu malee isheen kun baay'ee waan ijoo waan taateef wantoota akkasii eeggachuun murteessaadha. Namoonnitu waan kana nu hubatiin dhufan yeroo baay'ee gaafa qaneechi ga'anii lakkaa seerri waldaa kanaa akkasiidha ganaa dhaqee seera waldaa idiit gochuu barbaada ganaa dhaqee taa'ee jechuudha. Isa jalqaba waldattiin ittiin bulaa turte sanatti idiit gochuu barbaada. Rakkoo keessa galee rakkoo keessa nama galchaa jechuudha namni akkasii. Wantoota geggeessaa irraa barbaadaman tokko jaalala. Kanarra dhaabbadhu sinuu beektu. Geggeessaan tokko jaalala qabaachuu akka inni qabu. Geggeessaa tokko dhiisaatii amanaan kamiyyuu jaalala qabaachuu qaba. Geggeessaan immoo fakkeenyadha mitiiree fakkeenya namoota hundumaati waan ta'eef jaalala irraa barbaadama. Warra waaqayyooti kasaatiif isinitti kennee dirqamaan humnaan otoo hin ta'iin jaalalaan isaan geggeessaadha dubbii waaqayyooti. Jaalalaan isaan geggeessaadha. Jaalalli hidhaa waan hundumaati. 2 amantii. Namni amantii hin qabne raafamni rakkinni garaagaraa gaafa isatti dhufu hoolota gadhiisheeyyuu baduu danda'a. Rakkina kana keessa waaqayyo nu dabarsaa, waaqayyo nu ceesisaa, waaqayyo harka nu qabaa jedhee amantiidhaan ofii isaatii dhaabbatee namoota dhaabuu kan danda'u. Namni baay'een hin tajaajila garuu amantii hin qabu. Amma humna amantiitiin asirratti dubbadhaadha ofii isaatii immoo amantii immoo hin qabu. Humna amantiitiin jedhanii dubbatu hin jiru immoo amantii sana keessa hin jiru. 3ffaa obsa. Isheen kun gatii guddaa nama kaffalchiisti. Addunyaa kana irratti wanta namni ittiin waan hundumaa mo'achuu danda'u obsaadha. Namni tokko dhaqee keessumaatii gara geggeessummaa gaafa seenu nama kaleessa eengadda si jaallatu hin jibbamuu dandeessa. Nama kaleessa eengadda habiibti siin jedhu si jibbuu danda'a. Habiibii namni siin jedhu si jibbuu danda'a. Namni kaleessa eengadda baay'isee sitti dhiyaatu si jibbuu danda'a. Namoota kaleessa eengaddatti hin jaallatamtu dhabuu dandeessa. Maaliif? Akka bakki sun barbaadutti hojjetta malee akka hin barbaadutti hojjetta miti ati. Akka iddoon sun barbaadutti hojjetta malee akka ani barbaadutti hojjetta miti. Naan jibbamuu dandeessa. Hiriyaa kee kaleessa eengaddaatiin jibbamuu dandeessa. Chaalenjiin garaagaraa sitti dhufuu danda'a. Simatamuu kaleessa eengaddaa dhabuu dandeessa. Itti dhiyeenya kaleessa eengaddaa namootarraa dhabuu dandeessa. Namoonni si balaaleffachuu danda'u. Jecha garaagaraa siin jechuu danda'u.
chaalenjii rakkinni garaagaraa si mudachuu danda'u yeroo kana keessatti obsi murteessaadha. Kitaaba waa'ee obsaa barsiistu tokkoon dubbisan ture. Yeroo argadhutti kitaabolee dubbisuun jaalladha darbee. Akkas jedha kitaabni kun, namichi kitaaba kana barreesse jechuudha. Obsi hadhaadhaa jedha. Garuu obsi hadhaa ta'uu isaa nama beekeef immoo jireenyi salphaadha. Obsi hadhaadha yookaan obsi ulfaataadha. Obsi ulfaataa ta'uu isaa nama beekeef jireenyi salphaadha. Argitu? Dhuguma gatii nama kaffalchiisa, kan akka obsaa gatii nama kaffalchiisu hin jiru. Garuu dhuma irratti miindaa guddaa qaba. Dhuma irratti badhaasa guddaa qaba. Dhuma irratti jaallatamuu qaba. Yesuus Kiristoos ulfina fuula isaa dura jiru sanaaf jedheetu hamma fannootti dhaqee cinqaarfamutti hin obsee jedha. Maaliif jedhee? Ulfina fuula isaa dura jiru, moo'icha fuula isaa dura jiru sanaaf jedheetu rakkina sarra ga'e hundumaa homaatti tun lakkaa'in hin obsee jedha. Dubartiin tokko gaafa da'uudhaaf jettu baay'ee cinqamti, baay'ee rakkatti. Obsitee garuu waan ishee gammachiisu argiti dhumarratti. Obsa sana keessa erga dabartee booddee garuu sagalee mucaa ishee dhageessi. Sagalee isatti dadhabaa turte sana yeroo dhageessu immoo isa rakkina ishee sana hin raanfatti. Geggeessaa tokkorraatii obsiin barbaada. Namoota daqiiqaadhaaf illee siin obsinetu jira. Dhugaan siin jedha. Namoota siin obsine bakka. Namoota obsa namaaf hin qabne. Obsi murteessaadha firoota. Namni hin obsine buddeenuma harka isaarra jiru iyyuu nyaatu danda'e. Museen obseeti saba sana fuudhee hamma adeemuu qabu kan adeeme. Tusaan waa meeqattiin jedhanii, tusaan isa abaaranii, tusaan irratti ka'anii, tusaan jecha meeqattiin jedhanii, sabni sun guyyaa tokko Museen galateeffanne kan isin dhibu. Maaliif asii nu baaste? Maaliif akkana nu goote? As keessatti nu fixuudhaaf, as keessatti nu ajjeesuudhaaf, bishaan dhabneerra, foon dhabneerra, nyaata dhabneerra, kana dhabneerra. Inni garuu kan hundumaa keessatti obseetu hamma isaan baatu isaan baatee isaan geggeessaa ture. Obsi barbaachisaadha geggeessaa tokko. Obsan qabu taanaan namni wanta sarka jiru sana faffacaasee deema. Arfaffaan amanamummaadha. Amanamummaan mallattoo Waaqayyoon sodaachuu keenyaati. Mallattoo Waaqayyoon sodaachuu. Waaqayyoo amanamummaadhaan saba isaa nutti laate gaafa nutti laate. Naaf amanamti mucaan koo, naaf amanama mucaan koo jedheetu Waaqayyoo saba isaa nutti laate. Saba Waaqayyoo nutti laate kan ammoo amanamummaadhaan tiksineetu deebisuu fi danda'utu nurra jiraata. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Ulfaachuu malaa ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Amanamummaan murteessaadha. Daani'eel mana mootichaa keessatti nama amanamaa ture. Nama amanamaa, hojii isaa irratti nama amanamaa. Yoseefi mana Phooxifaar keessatti nama amanamaa ture. Phooxifaar mootichi mana sana hundumaa Yoseefitti kennee waan inni Yoseefitti hin laanne haadha manaasaa duwwaadha. Itti gaafatamummaa Yoseef jala kan inni hin galchine haadha manaasaa duwwaadha. Yoseef amanamummaa isaatiif jabaatee dhaabate. Gaafa haati manaa Phooxifaarii yakka irratti raawwachuudhaaf gara isaa dhuftullee lakkiyee gooftaan koo mana kana keessa kan jiru hundumaa natti kenneera. Siin garuu harka kootti hin laanne. Ati kan saati malee kan koo miti jedhe. Lakki waa'uu koo jedhe. Amanamummaa isaa eeggate. Mana hidhaatti gaafa dhaqee galfames amanamummaa isaa eeggate achittis. Ilaalaa. Namni amanamaan eessatti yoo taanaaman amanamummaa isaa hin ganu. Waltajjii yoo argates amanamummaa isaa eeggata. Waltajjii yoo dhabes amanamummaa isaa eeggata. Bakka yoo dhabes amanamummaa isaaf jiraata. Bakka yoo argates amanamummaa isaa eeggata.
bakka argadheera, taayitaa argadheera, aangoo argadheera, amma wanti hundumtuu harka koo keessa jirtidhee amanamummaa isaa hin sharafu. Amanamaadha yeroo hundumaa. Waaqayyoofis amanamaa, saba geggeessu sanaafis amanamaa. Waaqayyo geggeessitoota akkasii baraaf baroota keessatti nuuf haa baay'isu. Shanaffaa gara laafummaadha. Inni kun amala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabudha. Ja'affaan garraamummaadha. Inni kunis geggeessaa tokkorraati fakkeenyummaa guddaadhaan kan eegamu. Torbaffaanii Waaqayyoon amanachuu. Saddeettaffaan of eeggannoo qabaachuu. Salgaffaanii ogummaaf hubannaa. Beekaan ariifadhe waanuma isin yaada keessaa qabdan waan ta'eef. Of eeggannoo qabaachuu gaafa jennu akkaataa dubbannaa ofiillee namootaaf eeggachuu. Namni tokko gaafa dubbatu namaaf of hin eeggatu. Asumaa gadi falataa akka nama qoraan falatu. Shaa godha asumaa gadi fuudhee. Warra xaawulaa yaasan beektu? Beektumaaf hin beektani maal? Magaazii fuudhanii matti kaanii dhumati murin murtaa'e itti gadhiisu fuudhanii jechuudha. Ilaallatanii gadhiisu isaaniyyuu masmara ishee eeggatanii irraa kaatteetti ilaalatanii isaaniyyuu jechuudha. Nama qoraan falatu asumaa gadi fuudheetu itti gadhiisa. Namoonni tokko dubbiin isaanii akka nama qoraan falatuuti. Namoonni tokko dubbiin isaanii akka nama dhagaa cabsuuti. Akka nama burruu isaan dhagaa cabsu. Asumaa gadi falatu callisanii fuudhaniiti gadi gadhiisu. Geggeessaa sirriin calliseedhuma fuudhee asii gadi hin falatu. Hin eeggata arrabasa. Suuta jedhee dubbata. Ogummaadhaan dubbata. Irran jiran harka jirti jedheedhuma fuudhee asii gadi hin gadhiisu. Meeqan keenyatu arrabaan namoota caccabsine? Meeqan keenyatu arrabaan namoota miine? Meeqan keenyatu of eeggachuu dadhabneetu akkaataan taaneen jireenya namootaa waan hin taane irratti kuffise? Of eeggannaa kan qabu, ogummaadhaan kan dubbatu. Macaafni fakkeenyaa waa baay'ee nu barsiisa kanarratti. Ogummaan si golgitiidha. Ogummaan si miidhagsitiidha. Ogummaan si bareechitiidha. Ogummaan fuula mootii dura si dhaabdiidha. Waaw! Ogummaadhaan dubbata jechuudha. Of eeggata. Of eeggata. Sirba abbaa giddii beektu? Sirba abbaa giddii. Sirba abbaa giddii jechuun sirbiin sirbitaa dirqamumaan. Dirqamumaan nama sirbisiisu yeroo tokko. Sirbiin sirbitaa. Akkas ta'aa jechuudha. Asumaa gadi fuudhanii of eeggannaa malee wanti ta'u nama miidha jechuudha. Of eeggannaa kan qabu ta'uu qaba geggeessaan. Arraba isaa kan eeggatu, deemsa isaa kan eeggatu, ilaalcha isaa kan eeggatu, yaada isaa kan eeggatu, wanta godhu hundumaa kan eeggatu. Nama akkasii ta'utu irra jira. Bineensa geggeessaa waan hin jirreef nama geggeessaa jira waan ta'eef. Lubbuutu harka jira waan ta'eef. Of eeggannaa. Inni kurnaffaanii isheen kun barbaachistuudha dheena mana. Nama kamiiniyyuu osoo hin qoodiin akka nama isaatti walqixxummaadhaan nama laaluu danda'utu irra jiraata. Walqixxummaa. Qomni keenya kun amma wal caala miti. Geggeessummaan garuu wal caaluun irra hin jiraatu. Gamaasa dhufu, gamasii dhufu. Saba biraa keessaa illee dhufu inshaallah. Saba kam keessaa iyyuu dhufu. Har'a amma sabumti afaan tokko dubbannu iyyuu inni kaan abaluudha, inni kaan achii dhufedha, inni kun namoonni amma yeroo tokko ati eessaa dhufteedhu dafanii wal gaafatu. Ati nama eessaati jedhu. Wal gaafachuun sun gaarummaadhaaf yoo ta'e gaariidha laanaaf akka kootti. Gaarummaadhaaf yoo ta'e gaarii. Garuu nama eessaa nama naannoo eessaa akkan ta'e adda na baafateetu qayyiinatti kennuudhaaf adeema yoo ta'e immoo nan gaafatiin.
Maal godha maal? Ati nama eessaati jedha. Nama akkasiiti. Bakka harkasii godhe akkasii jedha. Bakka naannoo isaa miti yoo ta'e bilaak liistii jala si galcheera. Bilaak liistii jala si galcheera. Waaqayyo hafuura akkasii harukutu waldaa keessaa ameen jedhaa sirriitti. Dhugaan isiniin jedha. Hadha'u Waaqayyo hafuura akkasii. Ameen. Warra naannoodhaan lagaan ni kun lixarraa dhufe, ni kun baharraa dhufe, ni kun giddu galeessarraa dhufe, ni kun iddoo akkasiitii dhufe. Nama kamiif ilaalcha wal qixxee nama qabu. Nama kamiin sirriitti ilaalcha tokkoon kan ilaalu. Nama akkasii ta'uutu irra jiraataa. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 yoo dubbistanii Waaqayyoo Phexrositti mul'atatti agarsiiseetu Phexrosi mul'ata sana keessatti Waaqayyo wantoota xuraa'ootti lakkaa'aman garaagaraa kana kayiqanii nyaadhonnaan hin nyaadhu waan xuraa akkasii nyaadhee hin beeku Phexros. Hin nyaadhu. Lallabaa inni dhaqee mana Qorneelewoositti lallabe. Ergasii booddee Waaqayyoo lallabanni mana Qorneelewoositti lallabe irratti akkas jedheetti dubbate Phexrositti. Ani nama waliin caalchisu warra akka xuraa'ootti ilaalaman sanas warra akka qulqulluutti ilaalaman sanas anaaf hundi isaaniiyyuu tokkodha. Ani nama waliin caalchisu jedhe Waaqayyo. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Waliin caalchisne Waaqayyo. Dhugaan isiniin jedha Waaqayyo nama waliin caalchisu. Maalati mu'amala kana isaa fidderee kan nama wal caalchistu. Eeyyurraa baratte haa? Eeyyoo si barsiise. Eessaa baranneemma? Yeroo tokko tokko wanti nuyi hojjennu eenyurraa akka inni baranne naan galu anaaf. Barsiisa nuyi isin barsiisneen alaa eenyudha kan dhufee yaada garaa keessanii immoo si gowwoomseedha Paawuloosii. Eenyudha kan dhufee qoricha isinitti godheedha. Eenyudha kan dhufee isin kaachiseedha warra Efesooniin. Eenyutu dhufee karaarraa isin kaachiseedha. Akkamitti akka sariifattanii daandii kanarraa kaattanii ittiin jedha. Namni ganama waldaadhaa baratee galgala immoo iddoo biraadhaa barata ta'ee hin beeknu waan isaa. Dhugaa hin beeknu anaaf naan galu waan tokko tokko yeroon ilaalu dhugaan isiniin jedha. Kiristoos irraa kan nuyi barannu macaafa qulqulluu irraa kan nuyi barannu wantoota negatiif ta'an otoo hin taane wantoota jireenya nama ijaaruu danda'an. Isin soogidda biyya lafaati. Isin ifa biyya lafaati gaafa jedhu ofii keenya irra dabarree warra dukkana keessa jiraniif ibsuu warra dandeenyu. Warra amanan sanarrayyuu dabarree warra hin amannee fi fakkeenya gaarii ta'uu kan dandeenyu. Har'a garuu hojiin keenya namoota baay'eetti meeqatti gufuutti taanee namoota bakkeetti ittisaa jirra. Nama kamiin iyyuu wal caalchisuun sirrii miti. Ilaalcha tokko ilaalcha gaarii wal qixxummaadhaan nama kamiin iyyuu ilaalu. Tooftaan ulfaatu. Geggeessaan waan afur gochuu hin qabu. Tokko of tuulummaa. 2 fakkeenya gadhee yookaan hojii foonii raawwachuu. Hojii foonii isa xuraa'aa jechuudha. 3 horii jaallachuu. Kan horii jaallatu akka Yihudaa ta'uu hin qabu. Yihudaan sababii horii jaallatuuf Yesuusiin dhabe. Yihudaan sababii jaalala horiitiin qabameefiti Yesuusitti gargar ba'e. Jireenyatti gargar ba'e. Jaalala horii. Qarshii qabaa ture Yihudaan kan isin dhibu. Qarshii qabaa ture tuma qarshii baatuuti. Hafuurri hamaan keessatti galee jaalala horiitiin qabame jireenyicha dhabe. 4ffaa waan humna isaa olii hojjechuu hin qabu. Waan humna isaa olii. Bakka waanuma humna keenyaa hojjenna bakka maali? Waaqayyo amma humna keenyaatti nurraa barbaada. Dirqamaan akka baluuttan hojjedha dhee olii tachuun narra hin jiraatu. Waanuma humna koon hojjedha bakka tajaajilas yoo ta'e akkuma humna isaa akkuma isatti kennametti hojjechuu qaba nama.
argitaniittu namichicha isa kai balaa jedhee reeffa kaasuudhaaf jedhee lafa abbaa fayyaa iyyaa ture sana. Bakka shaakala hin taane keessas galuu hin qabu. Tajaajilli shaakala miti biroo ta'u. Du'aa kaasuun shaakala miti. Hafuura hamaa baasuun shaakala miti. Shaakala miti. Waan Waaqayyo namaa kenne sana beekuudha. Guyyaa tokko faarfattoota tokkoon argee faarfattoota lama waltajjii tokko irratti biyyattiidha. Waanuma sirriidha. Faarfataan inni tokko yeroo faarfatu utaalee faarfata. Faarfataan lammaffaan immoo ba'ee gaafa jedhu inni sun immoo utaaleen faarfatu. Faarfatichi inni lammaffaa irratti ba'e kuni suuta dheeduma taragaaggeedhuma jilbeenfatee faarfata bakka. Egaanii akka obboleessa keenyaa sanas utaaluu hin danda'u akkuma naa kenname sanattan faarfadhaa jedhee yeroo inni jilbeenfatee achi faarfannaa isaa kana dhaabatee faarfannaa isaa kana dhangalaasu dhugaadha mimmaaniin dhaggeeffatta teessa dhugaan siin jedha. Bakka namni kennaadha bakka malee kennaa nama keessa jiru sanatu laphee namaa rukuta malee utaalteefis miti. Utaaluu dhiifteefis miti. Akkuma sii kenname ta'i bakka akkuma sii kenname ta'i akka namaa miti. Akkuma sii kenname ta'i. Akkuma Waaqayyo sii kenne sana ta'i. Hammuma Waaqayyo sii kenne hojjedhu. Namni tokko immoo dhaqee fuula namaa dura gaafa dhaabatu baay'ee haasaa kana wal qixxeeffatee haasa'uu danda'a. Museen haasaa wal qixxeeffatee haasa'uu hin danda'u. Aaroontu gargaara ture. Aaroon nama haasaa kana wal qixxeessee tartiiba gashee haasa'uu danda'udha. Museen garuu dandeettii sanaa hin qabu. Museen akka Aaroon hin taane hin qabne. Akka Aaroon haasaan koo kun keba galuu qaba hin qabne. Bakka akkuma Waaqayyo isaa kenne ta'enno akkuma Waaqayyo sii kenne ta'eetis akkuma inni hojjedhu siin jedhetti akkuma sii kennametti malee waanuma humna ofii waan namaa kenname malee waan humna ofii olii shaakaluun nama salphisa. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo tokko namicha tokkotu seexana baasadhe ka'ee seexana kana qabe. Jalqabeet baay'ee ija isaa kana junuunfatee moo walirra buufatee dhuma bakka utuma inni ifatu jalaa badde seexanni baate. Mana keessa ol dabartee dhadheetu mana baadiyyaadhaa qabee baaduu beektu mitiire qabee baaduu sana dhadhee fidatteetu akkuma inni junuunfatee jirutti mataa isaa kana irratti bok gootee gadi irratti dhangalaase. Gaafa achii jabanatu isheetu baaduu aanasii gadi irratti dhangalaasaa. Maqaa jechuun namoonni yeroo tokko maal seexana baaseefan beekamtii argaddaa yaajama. Seexana baasuun homaayyuu miti jechuun seexanni maqaama Yesuusiin baati. Haa ta'u garuu namni waan isan ilaallanne shaakaluun qabuudha. Seexana namni maqaa Yesuusitti amane amantiidhaan namni hafuura amantiitiin guutame namni Yesuusii wajjin hin jiru. Maqaa Yesuusiin aboo mucummaa isaaf kennameen ifatee baasuu inuma danda'a. Garuu aboo sanatti itti fayyadamaa jira moo fayyadamaa hin jiru kan jedhutu garaagarummaa qaba. Okay. Gooftaan nu haa gargaaru. Attamitti mana ofii, maatii ofiif saba ofii geggeessuu dandeenya? Waa lama isinitti dubbadhaa. Achi jalatti immoo qabxiiwwan tokkotu jira. Inni tokkoffaanii hariiroo yookaan relationshipii. Hariiroo yookaan relationship isa jedhamu jechuudha.
hariiroo qabaachuu, namoota wajjin hariiroo gaarii qabaachuu. Namoota tokko amma yoo ilaaltan namatti hin madaqani. Nama ofirra ilaalama fiigu akka wantiidha. Namatti siquun jaallatan. Waldaa keessaa baanaan illee dhaabatanii mana gaallee naman gaafatan. Kutanii sokkan bakka mana isaanii. Maali hottanii? Hai nama si anarraa fagaachuudha. Irraa baqachuudha. Keessumaa geggeessummaa keessatti namarraa baqatanii akka bineensaatti nama keessaa baqatanii namarraati adda baasanii otoo hin taane namatti siqaniiti. Nama tokko iyyuu yaada isaa kan bartotti siqeeti. Anama yaada hunda keessanii hin beeku. Ishinis yaada koo hin beektan. Yoo natti dhiyaattan, yoo na dudubbistan kottaa na dudubbisaa yaada koo baraachuu koo immoo miti. Waa'ee namni yaada isaa wal baruutiifan jedhaa jira. Yoo walitti dhiyaate namni kun akkamii jedheetu wal bara. Nama tokko yoo itti dhiyaatan eenyummaa isaa baru. Geggeessaan tokko hariiroo gaarii namootaa wajjiniin qabaachuun kan isa fayyaduu fi namoonni sun namoota akkamii akka isaan ta'an tokko amala isaa baruudhaaf, amala ishee baruudhaaf isa fayyada. Nama tokko immoo akka amala isaatti qabuu dandeessa. Nama tokko hin ariifataa? Abaluu hin ariifata jettee dhumaati amala isaa sanaan immoo eeggannaa gootaaf jechuudha. Akka barnoota teoloojiitti namoota amala 4 qabantu jiru. Warri kaan immoo amala 5, amala 6 jechuu danda'u. Akkan baradheetti akkasi. Saanguwii, filaagmaatik, kiloorik, kana jechuun amala jarjaraa 2 suuta kan jedhu 3 Oromiffa isaatiin na yaadadha afaan teoloojii sanaan irraa fadhe malee tokko. Inni sadaffaani suuta kan jedhu aariin kan irraatii beekamu jechuudha yoo aare. Anamma aareennaan aarii koo takkaatti bartu narraati. Takkaatti bakka dhoksuu hin danda'u aarii koo. Dhugaan isinii jedha aarii koo dhoksuu hin danda'u. Takkaatti narraati beekama. Namoota tokko immoo aariin isaanii kan isaan irraa hin beekamne. Keessatti nyaatu warra akkasii immoo. Hin daaku keessatti. Aariin isaanii isaan irraa hin beekamu. Keessa coggaarraa isaanii tuluqqaa namoonni akkasii. Coggaarraa isaanii luqqaa. Baasanii isin himatanii. Namnis beekee fi dhaqee illee hin gaafatu. Isa akka koo kana aariin dafeerraa beekamu kanallee namni gara laafessi namni na jaallatu tokko natti dhiyaateetu girma maal taate xinnoo ishee fuulla kee irraa aariitu jira maanni rakkoo maaliitu jira jedheema namni illee natti dhiyaatee dhufeetu na haasofsiisee na tinaachuu danda'a na gargaaruu danda'a. Isa irratti hin beekamne aariin isaas irratti hin beekamne garuu baay'ee rakkisaadha namoonni akkasii dhugaan isinii jira. Hin miidhamu namoonni akkasii dhukkubaan illee baay'ee miidhamu irratti hin beekamu rakkinni isaanii. Namoota akkasiitu jira waan ta'eef gaafa namoota kanatti sittuu amala isaanii bartaa jechuudha. Relationship amala isaanii kana barta. Isa aarii keessa tokko amma aarii waggaa meeqa garaa isaa keessa kaatee ta'a. Yoo dhatteetti haasofte garuu aarii waggaa meeqa garaa isaa keessa kaatee sanatti baasee urgufaa sii gadi. Sitti haasaachuu jalqaba. Sitti machuu jalqaba rakkina isaa. Aarii garaa isaa gube kana. Coggaarraa isaa kan waade kan waldaa keessaa isa baase kan tajaajila isa dhiisise kanatti rakkina isaa kana sitti haasaata gaafattis. Ittiin sinne taanaanoo akkamitti immoo beektaaf egaa? Akkamitti beektaaf? Yoo itti sitte garuu rakkina namaa beekuu fi dandeessaa. Gargaaruu dandeessa nama sana dhatte. Gargaaraa gaarii taataaf. Geggeessaa gaarii taataaf yoo itti sitte. Hin hubattaaf amala isaa. Hin hubattaaf amala ishee. Abbaan manaa fi haati manaa amala walii hin beekne walii wajjin jiraachuun rakkoodha. Waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa barsiisaaf otoo hin taane fakkeenyaaf yoo inni marqaan jaallatu ta'e isheen immoo marqaa jaallatti taanaan marqaa kanaanumaaf jettee nyaachuu qabdan jettu. Maal amma ishee ga'u marqatteetu nyaatti bakkaa kan ishee
Anumaaf jette isheen inni buna jaallata yoo ta'e isheen immoo hin jaallattu yoo ta'e buna kana danfisu jechuun qabdi. Xiqqeessitee ma danfisuufii qabdi bakka amala abbaa manaa ishee beektee jechuudha. Amala walii namni beeku karaa dheeraa waliin jiraachuu illee danda'a. Inshaallah waa'ee gaa'elaa immoo guyyaa tokko fidee dhufa rakkoon qabu. Gooftaan eebbifamu. Hariiroo rileeshnshiippii gaarii qabaachuun walitti dhufeenya gaarii qabaachuun murteessaadha jechuudha baay'ee. Rakkoo namaa hubata, dadhabbii namaa hubata, hanqina namaa hubata. Fagoo dhaabbatteetti faraduu dhiisteetu dhaxxeetu rakkoo isaa bira geessee qaqqabdee fi ilaaltaa jechuudha akkas taana. Gooftaan nu haa gargaaru. Namni tokko hoogganaa bu'a qabeessa ta'uudhaaf Yesuus irraa kan barate bartuu Yesuus isa dhugaa ta'utu irra jiraata. Lama hoogganaa bu'a qabeessa ta'uudhaaf maqaa addaa argachuus hin barbaachisu. Obbo, aaddee, gaashee, abaluufaa maqaama addaas maqaadhuma keetiin hoogganaa bu'a qabeessa taata. Yesuus maqaa dhalootaa qaba. Maqaan dhalootaa Yesuusumadha. Gaafa inni dhalatu Yesuus jettee moggaastaa jedhamti ergamichi. Maqaa dhalootaa isaati kan inni fooniin argatedha. Gaafa inni fooniin dhalate kan itti moggaafamedha. Bakka maqaadhuma isaa sanaanitti hoogganaa gaarii ta'e Yesuus. Dirqama maqaa addaa argachuus hin gaafatu. Maqaadhuma kee Waaqayyo sii kenna. Maatiin kee sitti moggaasan kanaaniti hoogganaa gaarii, hooggantuu gaarii ta'uu dandeessa. Maqaan barbaadiin. Maqaan maal godhaa miti. Namni tokko immoo amma maqaa isaa iyyuu hin ga'u. Barnaabaas illee amma maqaa isaa ga'e. Namni tokko immoo amma maqaa isaa hin ga'u. Barnaabaas jechuun jajjabeessaa jechuudha. Akkuma maqaa isaati bakka nama jajjabeessuudhaan beekama baay'ee. Gooftaan haa ulfaatu. Hoogganaan tokko ofiisaa haaressuutu irra jiraata. Of haaressuutu irra jiraata. Akkamitti of haaressina? Akkamitti of haaressuu qaba? Tokko waan foon keenyatti, hafuura keenyaa fi lubbuu keenyatti gufuu ta'u irraati ofirraa kutuu of haaressuu. Joobirri tokko umurii dheeraa jiraachuudhaaf maal godhaa? Dhaqee holqatti galeetu qeensa isaa isatti dhedheerate kana ofirraa caccabsee kaattuu isaa kana ofirraa harcaasee yeroo dheeraadhaaf ergachi keessa jiraatee booddee kaattuu haaraa biqilfatee qeensa haaraa biqilfateetu of haaressee ka'eetu jireenya haaraa jalqaba joobirri. Geggeessaan tokko of haaressuu kan danda'u waan foonsaa, hafuura isaa, lubbuu isaa xureessuu irraati adda of baasuu qaba. Of haaresseeraa jedhama yeroo akkasii. Waanuma arge borombojoo waliin makoo godhaan deemu. Akkasan torban irraa dubbatti borombojoo waliin makoo. Waanuma arge walitti borombojaa waliin makaa waliin dhaama hin adeemu callise. Adda of baasa. Amaloota Waaqayyottis hin tolle namattis hin tolle irraatii fagaataa deema. Akkaataa inni itti of haaressu. Amaloota Waaqayyottis hin tolle namattis hin tolle. Namni tokko dhimma hin qabu suuqa galeedhuma waan barbaade godha. Namni san argu waan ta'eef. Tajaajilaa tokkotu amala xuraa'aa qabadanii ijoollee xixiqqoo lama immoo qabadan. Ijoollee isaa ishee xixiqqoo ishee tokko balbala isaa godaarra dhaabee ishee tokko immoo balbala isaa olaanoorra dhaabeetu nama naa ilaalaa hidheetu shaakala isaarra jiradhani. Sana booda mucaan isheen balbalatti aanorra dhaabbattee jirtu sunii yaa abbaa balbala isa godaarraayi abaluutu eegaa jira. Balbala isa kanarra immoo anatu jira. Isa gubbaa immoo eenyutu sii eegaa ittedhan mucaan. Isinitti dubbaddeeraa laata? Okay, iddoo biraattan dubbadde jechuudha. Isa gubbaa immoo eenyutu sii eegaa jennaanii ergasii booddee namichi rifatee guyyaa gaafa sanaatii kaasee waan sanatti hin deebine.
Bakka waan jireenya isaa xureessurraati adda of baasaa deemu. Waan hafuura isaa xureessurraa adda of baasaa deemu. Of haaressuu jechuudha. Lammaffaa dhalachuu jechuun bishaan keessa lixanii gahee bahuu qofa miti. Lammaffaa dhalachuu kana namoonni waanuma bishaan keessa lixanii ba'an qofaatti lakkaa'u. Noo ani garuu akkasitti hin fudhadhu. Lammaffaa dhalachuun haareffamanii nama haaraa ta'anii guyyaa guyyaatti jireenya ofii kana dubbii gooftaa keessatti of haaressanii waan hafuura ofii, foon ofii, lubbuu ofii wanta xureessurraati adda of baasu. Akkasuma macaafota dubbisu, sagalee waaqayyoo dubbisu, beekumsa isaa gabbifataa deemu, hubannaa qabu gabbifataa deemu, namoota isa dura jiran irraatii muuxannoo gaggaarii argataa deemu. Inni arfaffaanii haalaa baraa fi iddoo addaan baasee beeku. Haala baraaf iddoo addaan baasee beeku. Bakkaa bakkatti gargaridha. Biyyan keessa jiru gargarii, biyya isin keessa jirtan gargarii, naannoomtiyyuu gargaridha mitiire. Kana adda baasee beekuu qaba geggeessaan tokko. Dirqama ashii bayaman bakka biraa tokko yoo dhaqee akkuma iddoo kanaadha jedhee yaaduun qabu. Iddoon kun akkami? Biyyi kun akkami? Haalli biyya kanaa akkami? Haalli namoota akkanaa akkami? Haalli amantoota kanaa akkami? Haalli kondishiniin jiru, haalli sochiin amantootaa jiru akkami jedhee haalota naannoo isaa jiran hundumaa daawwatee beekuutu irra jiraata. Akkuma san biyyatti baree dhufee dirqama asittis akkasuma ta'u jechuun qabu. Innan biyyatti baree kan biraadhaan, nan asitti baree kan biraadhaan, iddoo biraa immoo kan biraadha. Geggeessaan tokko ofii isaa, maatii isaa, saba isaa akkaataa inni itti geggeessuu danda'u inni lammaffaanii itti gaafatamummaa gaarii fudhachuudha. Itti gaafatamummaa isaa bahuu. Itti gaafatamummaa yookaan dirqama isaa bahuu. Itti gaafatamummaa isaa bahuudhaafoo wantoota sadii isa barbaachisa. Tokko yerootti naamusaan fayyadamuu. Lama karoora qabaachuu. Sadii karoora sana hojiirra oolchuu. Karoorri geggeessaa tokko immoo maal ta'uu qaba? Karoorri geggeessaa tokko inni tokkoffaanii murtaa'aa ta'uu qaba. Kan murteeffame yookaan murtaa'achuun kan daangeffame jechuudha. Kan daangeffame. Kana jechuun ji'a manaati amma manaatti hammana akkas goonaa, ji'a kana keessa waan akkasii goonaa, ji'a sadaffaatti waan akkasii goonaa, ji'a akkasii keessa waan akkasii daangeffamaa ta'uu qaba jechuudha karoorri isaa. Lammaffaan kan safaramu yookaan immoo yeroodhaan kan beekame. Yeroodhaan kan beekame. Sadaffaanii kan argatamu hawwiidhuma duwwaa kan hin taane jechuudha. Hawwiidhuma duwwaa yoo waaqayyo jedhe akkana goona. Hawwiidhuma duwwaadha bakka bara dhufus yoo waaqayyo jedhe akkana goona. Bara dhufus yoo waaqayyo jedhe akkasuma goona. Hawwiidhumaan dabarsuu duwwaa ta'uu hin taane kan qaqqabatamu, kan argatamu ta'utu irra jiraata. Hojiitti kan hiikamu, kan raawwatamu ta'utu irra jiraata. Namoonni yeroo baay'ee hawwiidhaan yeroo isaanii fixu. Hawwiidhumaan bakka. Hawwiidhaan mana ijaaruu, hawwiidhaan waan garaa garaa godhu. Qabatamaa ta'uu qaba inni arfaffaanii. Inni shanaffaan immoo karoora karoorfame sanaa iddoodhaan kan ga'u ta'utu irra jiraataa jechuudha. Waa hojjechuudhaaf wantoota sadii beekuun barbaachisaadha. Beekaan ariifachaa jira. Yeroo koo wajjin adeemeen xumuradee. Waa gochuudhaaf yookaan waa hojjechuudhaaf wantoota sadii. Tokko haala isa darbe. Haala isa darbe. Haala isa darbe hin beennu taanaan haala har'a keessa jiru irratti murteessuu hin dandeenyu. Haalli darbe akkamii? Akkamitti dabarshine? Bu'aan argame maali? Haala darbe irraa miidhaan jiru maanni? Bu'aan argame maali? Miidhaatu ture? Miidhaan sun akkamittiin dhufe? Bu'aatu argame? Bu'aan sun akkamittiin argame? Haala isa darbe irratti xiyyeeffannoo kennu. Sanyii isa macaafni qulqulluun waan darbe yaadinaa jedhe sanatu hin taane inni sun waa biraadha. Waan darbe irraati
wantoota lama baranna. Tokko kisaaraa jiru baranna. Lama bu'aa bu'ee arganna. Kisaaraan ta'e sun akkamitti ta'uu danda'e? Qorannoo geggeessinaa jechuudha. Maaltu maal ta'ennaan kisaaraan kun dhufuu danda'e? Bu'aan dhufe kun immoo akkamittiin ta'uu danda'e? Yeroo sana keessa maaltu ture? Tokkummaa amantootaatu ture. Tokkummaa tajaajiltootaatu ture. Tokkummaa geggeessitootaatu ture. Kadhannaa qabna turre. Akkamittiin adeemna ture? Akkamittiin itti bu'aan kun argamuu danda'e? Sanarraati fakkeenya gaarii fudhachuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Lama haala isa har'a keessa jirru. Haala isa har'a keessa jirru. Wantichi halleluuyaa nama jechisiisu dhaggeeffadhaa akkasumatti dhumaan malee. Haala isa keessa jirru. Haala keessa jiru kan hin beekne borii isaas hin beeku, fuula isaa duras hin beeku. Haalli keessa jirru kun akkamii jedhee haala keessa jiru tokko qo'achuun murteessaadha. Sadaffaanii haala isa borii isa. Bor hin beekneen qoda bukoon ishee lamaa jedhaman maakaan. Borii isaa kan hin beekne jechuudha. Yeroo tokko raajii tokkotu dhufaatii Yesuus dhiyaateera waan qabdan nyaadhaa fixaa innaan namni waan qabu gadi gooreetti fayyadate. Tokko lafuma inni fuudhee raajuus hin beeknu. Wanti sun hin hafee haala isa borii. Geggeessaan tokko haala borii isaa irratti xiyyeeffata. Haalli inni borii isa har'a keessa jiraniifis murteessaadha. Haala isa darberraati haala isa borii itti adeemnu. Haala isa darbe isa har'aa borii keenya. Jaroota kana sadan isaanii wal cina qabuudhaanii geggeessaan tokko isaan kana sirriitti tilmaamee lafa kaa'uun murteessaa ta'aa jechuudha. Akkamitti hojii hojjenna? Tokko haala naannoo jiruu beekuu yookaan haala naannoo keenya jiruuf deebii kennuu. Kana jechuun ani maaliifan dadhabe of gaafannaa jechuudha. Kana maaliif gochuu dadhabne of gaafataa jechuudha. Haala naannoo ofii jiruuf deebii kennuu jechuun ani maaliifan kana gochuu dadhabe? Nuyi maaliif kana gochuu dadhabne? Of gaafataa. Ergasii booddee dogoggora isaa sana adda baafataa. Sana booda maaliif akka gochuu dadhabe sanatti adda baasee hubata. Haala naannoo isaa jiruuf deebii laatee jechuudha. Maaltu na jeeqe? Maaltu na qabe? Maaltu akka kana gochuu danda'e? Deebii laataaf. Lammaffaa haala kaleessaatiif tarkaanfii fudhachuu qaba. Waan yeroo hundumaa nama rakkisu ofirraa kutuu haala isa kaleessaatiif tarkaanfii fudhachuu. Inni sadaffaanii irra deebi'anii eenyummaa ofii of gaafachuu. Irra deebi'anii eenyummaa ofii of gaafachuu. Warra Yihudootaa yoo ilaaltanii kan akka isaanii miidhameen jiru seenaa keessatti jechuudha. Yihudoonni baay'ee miidhamanii turan. Har'a immoo addunyaa kana irratti Israa'eloonni biyyi xiqqaan sabni xiqqaan amma kana geessu baay'ee of kabachiistee kabajamtee jiraatti. Maaliif jennee dudduuba deebinee seenaa yeroo qorannu miidhama isaanii kaleessa gaddaa irraa baratanii akkamittiin miidhamuu dandeenye, miidhama kana keessaa immoo akkamittiin bahuu dandeenya jedhaniitu isa fuula isaanii dura jiru irratti xiyyeeffannaa kennan. Maaltu nu miidhe? Akkamitti miidhamuu dandeenya? Eenyufaatu nu miidhe? Ergasii booddee miidhama isaanii kan adda baafatanii booddee akkamitti immoo keessaa bahuu dandeenya? Namni tokko miidhama hammateedhumatti boo'a. Rakkina hammateedhuma boo'a. Bara dhufus rakkinuma baatee boo'a. Bara dhufus ajandaa baateedhuma boo'a namni. Abaluufa akkana nu godhanii, abaluu kana nu godhe, abaluu akkana na godhe, abaluu kana godhe jechuudhaan rakkinuma baateedhumatti boo'a namni bara isaa guutuu. Rakkina baatanii boo'uun fala miti. Rakkina sana akkamittan furuu danda'a?
akkamittan keessaa bahuu danda'a, akkamittan jijjiiruu danda'aniitu haala egeree ofii saburii irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jechuudha. Gooftaan eebbifamu walumaa galatti barnoota keenya yookaan leenjii marsaa sadiif geggeeffataa turre guyyaarraa asuma irratti raawwannee jirra.